kallachi keenya kallachi keenya difu bisafuudha kabanya keenya. Oh. Silita chay ube kubana biti futona biti madda wala buguba rabasakara ah madda Zakaran Mudi fide alkana kakasagaran Ube yanike karana gube tayi tusi beya sirbe lokoti arsi tusi beya sirbe kulle tiae mane tus jai sirbe sirbe kulle jai jai ube yani ke garana ube yani ke garana gube jai jai Oda karre bare obulo madio oda karre ware obulo madio chay 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 hey chay 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 Bale tusi beya serbe lokoti arsi tusi beya serbe kulle tiae chay chay chap chap ube yani ke garana gube yani ke garana gube chay 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 Madaola mugu baraba sakaran birao la kamuko inezerae chay 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 let's go Male tusi beya sirbe lokoti arsi tusi beya sirbe kulle tiae chay 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 oda karre ware obulo madio oda karre ware obulo madio chay chay
زلت جاي جاي بس يقطع جاي 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 داري لونغا دبي Dabi mare daena da kabi dare longa dabi mare dare longa dabi daena da kabi rtai mare gubatu iturkai mare dambari gorbidai mare amage teroni mare ulgarra dubaroni mare yalo ko kachale imperu simale baredu to hiriya kutume payatiya dale longa dabi mare daena da kabi tai sir Yavrusham say sir say Yavrusham dale longa dabi daena da kabi mare dale longa dabi daena da kabi tay tay mare arada banjiti mare trina darsiti mare akala kamniadu mare martila kamantatu mare yalo ko kachale imperu simale baredu to hiriya utume payatiya dale longa dabi mare daena da kavi Zai! Yavrasham! Zai! Zir! Zir! Zai! Yavrasham! Dare longa dabi Daena da kabi Zai! Mare Dale longa dabi daena da kabi Zai mare akala kamniya duma martila kamantatu ya bontu oromia bonsitu adabiya Olgoda nebira arsisa tojira magaleti yalen sabinu fude sigesa dale longa dabi mare daena da kavi Yavrasham say sir sir tay Dare longa dabi daena da kabi Tay mare dubare ansi farsa mare morma ke kiyatanza tamarti non kurura isile nyara kula yado ko kachale imperu simale baredu to iriya kutume payatiya dale longa dabi mar daena da kavi toy we yavrasham galatoma Haye baye galatoma hamile titikadu hamile hamile titikata malo hamile
artistoota akkasiiti artistoonni isin gidduutti argamanii akkasumas DJ keenyaaf haamilee Okay, baay'ee galatoomaa bakka keessanitti deebi'aa sagantaa waluma jalaan itti fufaa. Kanatti aansuudhaan artistii kabajamaa keessan artistii Callaa Carcar. Haamileedhaan artistii Callaa Carcar akkuma hangafaaf qotisuutti waltajjii irratti isiniif affeeraa jirra. Artistii Callaa Carcar hangafa artistoota urjii sabaa. Tole. Ana kaamala kiyyaatti wal dhageenya waliif gallaame walii gallaan alaa galle tokko taanaan bilisoomne lama taanaan gabroomne waan gabaabduu takkaan jechuu barbaade. Na caqasanii namuu fuulli gara kiyya jirtanii akka gaariitti waatu jira gaaf tokko joollummaati jetti ka'eetiin dirree dhawaa bu'e hogguun dirree dhawaa dhaqu. Halkan xiqqishoo barcaa godheetiin rafee tikeeta finfinneetiin muradhe. Hogguu kana ganama xiqqishoo natti orraatee cehaadhaatiin bakka buufata konkolaataa dhaqe. Hogguun ol seenu guutamee miciyyoo takka ta konkoonni sii kana dhaabbatu. Takanni si daraaraa guuree ce'u funyaan isii gufateetu. Tana bira kursiin takka jirti. Gamana jeetiin otoo qaamni kun na hollatu dhaqee cinaa gattaa'e. Namni hundi na laale maaltu narra jira gamanaan jee gamasiin jee annamuma nagayaati. Hogguu kana hoggol golee gallee dhangaggoo geenyu huuqiin bitee wajjin nyaanne haasawni waliin nuu qaceele. Hogguu hirna dhufnu ciree nuu bittee waliin faxarree mataa hara hogguu dhayinuu laaqana nyaanne hadama hogguu geenyu warra keenyaan si barsiisa haadha abbaa kiyyaan si barsiisa. Makiinaan raabuutu malee obboli ani finfinnettiin deemaa lakkiin buu na buufte dirqiidhaan kaanee hogguu mana isaanii dhayine haadha abbaan mana hin jiru haajaadhaaf kara biraa kutanii siree takka na hafte na cinaa siree manatuma tokko keessa sireen lama jirti hay miciyyoota na namni laale maal jeetiin isinii hima suurata lufluftana buskuta yaman abuwallat fakkaate garagala. Gamana garagala gamas garagala hirribni na fudhatuuti aboo balaan feete habuutu jeetiin gabbu'ee gubbaa dhaqe hogguun mallaa isii tana laalu keessattiin if harke akka daawwitii ni laal balaan feete habuutu jeetiin gajjee dhungadhee andirree qabsootiin jira wanni isinii himutu manaama. Dida dida Oromo dida 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 Oromo dida Demokrasi durri cida dumni dang dida dida Oromo dida 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 Oromo dida Demokrasi durri cida dumni dang Demokrasi durri cida dumni dang Yo fedanil majesani abadi fam gavatani
yoo fedhan ilma jeesanii abbaa dhiifam gaafatanii shamarran keenya qabanii naamusa sirraa cabsanii shamarran keenya qabanii naamusa sirraa cabsanii dida dida Oromoo dida 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 Oromoo dida Dimokiraasii durri cidhaa dumneedha dida dida Oromoo dida 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 Oromoo dida Dimokiraasii durri cidhaa dumneedha Dimokiraasii durri cidhaa dumneedha Dimokiraasii maaja'anii xiqqoo malee gaafatanii Dimokiraasii maaja'anii xiqqoo malee gaafatanii Dimokiraasiin daraan hin ta'u hiisii dhugaa yoom ka ta'u Dimokiraasiin daraan hin ta'u hiisii dhugaa yoom ka ta'u dida dida Oromoo dida 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 Oromoo dida Dimokiraasii durri cidhaa dumneedha dida dida Oromoo dida 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 Oromoo dida Dimokiraasii durri cidhaa dumneedha Dimokiraasii maaja'anii xiqqoo malee gaafatanii Dimokiraasii maaja'anii xiqqoo malee gaafatanii Dimokiraasiin daraan hin ta'u hiisii dhugaa yoom ka ta'u Dimokiraasiin daraan hin ta'u hiisii dhugaa yoom ka ta'u dida dida Oromoo dida 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 Oromoo dida Dimokiraasii durri cidhaa dumneedha dida dida Oromoo dida 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 Oromoo dida Dimokiraasii durri cidhaa dumneedha dida dida Oromoo dida 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 Oromoo dida Dimokiraasii durri cidhaa dumneedha 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 Tolega kormi tokko deema iran fitu galatoomaa horaa bulaa dagaagaa deebana Hayyee galatoomaa bakka keessanitti deebi'a baay'ee galatoomaa artistii keenyaaf haamilee itti xiqqaata haamilee kanatti aansuudhaan beeksisa gabaabaatu jira kan artistoonni keenya galateeffatan jaarmiyaaleen adda addaa artistoota keenya jabeessuu ispoonsera gochuudhaan kanneen cina dhaabbatanii sadarkaan kanarraan gaantu jira kanneen isaan sadarkaa jalqabaa irratti kanneen isaan galateeffatan forever store gargaarsa guddaa nuu ta'uudhaan nu jajjabeessuudhaan nu wajjiniin ture jedhanii galateeffataniiru damshoo store haga dhumaatti nu gargaaruudhaan nu jajjabeessanii sadarkaa kanarra akka geenyu utubaa nuu ta'aniiru jedhaniiru akkasumas mana rifeensaa Amaanu'eel gargaarsaan nu jajjabeessuudhaan nu cina dhaabbatanii sadarkaa kanarraa nu ga'uu keessatti warra qooda qaban jedhanii galateeffataniiru akkasumas hunduma keessaniif galata guddaa qabu kanatti aansuudhaan waldaan hawaasa Oromoo kaaba albartaa hawaasa Oromoo keessatti seenaa guddaa kan qabuu fi ilmaan Oromootiif hojii boonsaa kanneen dalagaa turan artistoota keenyaan waan jedhan qabu gara isaaniittan isin dabarsaa amma waltajjii isaaniif gadhiisa. Ayyee galatoomii ibsaa egaa akkuma beekamu koominiitiin keenya kun
akka diaspooraa addunyaarra jirutti namni nun dorgomu hin jiru inneetti of abdanna fuulduratti illee hojjenna amma gabaabseetuma koreen ookaanaa koree hojii raawwachiiftuu fi koree boordii keessaa yeroo tokko as nuu koottati dhaamsa qabdan dabarfattanii yeroo tokko nuu kootta isinitti hin dheeressinu nuun gabaabsina sirbisitti fufa durataa koree koomunitii Oromoo obbo Dhaabaa barreessa obbo Abdurahman adde bilisee adde bilisee haadha khaznaa akkasuma boordii irraa akkasuma buleetii teenya Naimaa fi Abdurahman Kadir. Nu dhiyaadhaa sa'a gabaabduu waan qabnuuf booddarajjeen faan waan jiruuf azeema kotta kotta anillee keessuman jira beeka Naima adde Naima koreen hundi haasaa godhan osoo hin taane yoo daqiiqaa tokko tokko waan dhaamsa qaban hin dabarfatanii dura ta'an keenyallee akka hawaasatti koree tana bakka bu'ee waan nuun jedhu qaba mee isaanumarraa dhageenyu galatoomaan isiniin jedhe. Galatoomi shaggaa ummanni Okaanaa duraan dursee manni hawaasni magaalaa Edmontoniif naannoo ishee magaalota garaagaraarraas artistoonni keenyas magaalaa Kaalgaarii fi magaalota biraarraa dhuftanii eebba kaasetta eebba artistii keenyaa Naimaa irratti argamuudhaafis ishee jajjabeessuuf asitti argamtan hundi keessan galatooma yeroo qabnurraa waan baay'ee haasa'uu hin dandeenyu. Egaa obboleettii keenya Naimaanii intala Okaanaati. Okaanaatu ishee fidee akka high profile'itti sponsor taatee dhuftee abbaa manaa ishee waliin. So intala keenya kana immoo guddisuun gargaaruun bira dhaabbachuun fedhii qofatu hin ta'in dirqama Okaanaati. Dirqama Okaanaa fi hawaasa Oromoo guutuuti. Kanaaf nutis har'a asitti argamnee obboleettii keenya kana jajjabeessuu waan isheen goote kana akka warri kaanis karaa ishee hordofanii akka godhan koree qindeessituu dhimma kaasettii eebba kaasettii kanaa obbo Shaggaa obbo Ibsaa dabalatee warri waliin dhaabbattan cuftinuu galatooma qindoomina bareedaa kana fuula duras aadeeffattanii akkuma kanaatti warra kaaniifis itti fufuu qabdanii Okaanaan egaa akkuma biyyoota kaaniifis fakkeenya ta'uu waldaa hawaasa biroota bakka biraa jiraniif fakkeenya ta'uu har'a obboleettii keenya kana biratti argamnee waan isheen goote kana jajjabeessinee eebbisnee koreen as jiru kun maqaa koree kanaatiin kaasetta ishee tokkicha Okaanaan $2,200 biteeraa jechuudha. Okaanaan obboleettii keenya kana karaa garaagaraan gorsaan akkaataa isheen itti fuula duratti jabaattus bira jirra intala keenya nuti fideen jajjabeeffannaa isinis warri fuula dura artistii keessatti ishee jajjabeessitanii ofii keessanis immoo fedhii artistii qabdan Okaanaan sin bira dhaabbataa jabaadhaa artistiin dippiloomaasiidhaa artistiin ikoonomiidhaa artistiin rakkoo uummata tokkoo ibsuudhaaf rakkoo uummata tokkoo jabinaan uummata isaa ijaaree falmisiisuudhaaf akkuma qaama qabsoo tokkooti har'a kunoo Qaasiim faan asitti argee Qaasiim waggaa 24 dura wal beennaa nama jabaa nama goota nama biyya isaatiif hidhatee falmuuf seenee artistii sagalee bareedaa waan qabuuf achi keessaa akka artistiitti bahee miseensa Hawwisoo guutuu Oromiyaa bara 1992 ture har'a deebinee waggaa 24tti asitti ol agarree innillee mee harka dhaafi namni kun nama jabaadha harka dhaafi hamilee kennaafi innis fuula dura CD akkasuma ni eebbisiisa bira dhaabbannaa kanaaf amma obboleeyyan kiyya warra Okaanaa hooggananii fi boordii Okaanaaf hiree kennaa ana ganuman jedhaa galatoomaa akkasuma wal cibsaa wal jajjabeessaa haala biyya keessa jirus jabinaan sagantaa fuula dura jiru irrattis haala gargaarsa dhimma biyya keessa deemaa jiru goonu irrattis fuula dura baay'inaan baa akkasuma deggeraa jabaadhaa isiniin jennaa galatooma.
Ayega durataan ukana dawa hunda dubbatete ninjira wanti anitte da unjiru wanti awasa kenna njiru akuma durataan kenna jedhetti hawasa kenna argiteeti namoota artistoota haa ta'u namoota rakkoo adda addaa qabu hawaasni kun bira dhaabbachuun isaa beekamaadha. Asin durallee yeroo adda addaa bakka adda addaatitti argitee biyya keessatti gargaarsa adda addaa godheetiin injira hawaasni kun isiniin boonna ammallee itti fufaa ummata keenya gargaaruuf wal cinaa dhaabbannaa isiniin jedha waan argitanii asitti walitti dhuftaniif galatoomaa isiniin jedha keessattuu warri bakka biraatii dhuftan Callaan faati Qaasiim faati bakka kana dhuftanii obboleettii teessan bira dhaabbachuu keessaniif galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha nagaatti naa jiraadha bilisummatti wal argina. Ayyee ulfaadhaa galatoomaadhaa haasawaa dhedheeressuudhaaf xiqqoo nuti heddumaata waan ta'eef jecha waan jennu waan baay'ee hin qabnu baga nun salphisanii baga asirratti nu argamtanii kana caalaa immoo yeroo biraa waamicha akkanaatti irratti yeroo isin waamnellee akka nu argamtan abdii isin irraa qabaa ifumaafuu ifnuu galatoonfadhaa yeroo tokko thank you welcome baga nagaan nu dhuftan hundummaan keessanuu hedduu isin irraa gammannee obboleettii teenya artistii teenya Naimaallee haaluma kanaan jajjabeessaa itti fufaa akkuma waadaa galamee okaanaan CD tokko $2,200 irraa bitee jira obboleettii teenya irraa akkasitti hubadhaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Galatooma hundi keessanuu waa hedduun jaamee jira wanni itti dabalu tokko yoo jiraate akka dhaamsatti ani akka mataa kiyyatti akka biliseetti waan hin jiru. Irra hedduun keenya ni beeyna sirballee haga dhaggeeffannu wal beeyna hundi keenya garuu nuti sirbaaf osoo hin ta'in jajjabina obboleettii teenya jajjabina artistoota keenya kan lubbuu ofii wareeganii qabsootana asiin nugaan akka caaluu osoo waan dubbatu hedduu qabu dabarsee lubbuu ofii kenne akkasiisana adde Naimaanis akka carraa taatee biyya kana dhufte malee warreen sana keessaa ishuma tokko turte tanaafuu waan inni isiniin jiru hagumti argamneen Oromoon hundi quuqama akka tokkoon qabu namoonni as jirtan kun akka uf beeytan namoota dhugaan oromummaan itti dhagahamu dhugaan sabboonummaa qabdan ta'uu ifuma keessanii galatooma harka ofii dhawaan jaana gama khiyaan tanaafuu dhaamsi xumuraa kan hin jiru haga dandeenyetti waan dandeenyuun obboleettii teenya tana artistummaa ishiitiin jabina rakkoo bu'aa ba'ii sana hunda keessa dabartee as geessee ardhallee tattaafattee CD kana eebbisuudhaaf waan as jirtuuf jecha please yoo dandeessan obboleettiin teenya waa hedduu itti baafte haga dandeenyuun CD kana haa bitannuun jaa galatooma. Akkam bagana gaan dhuftan isin hundinuu aartiin keenya qawwee teenya artistoonni keenya gahee qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaadha qaban duratoonni keenya hundinuu akka ibsanitti itti aartiin keenya jabeessaa wal bira dhaabbadhaa Oromoon hundinuu harka wal qabadhaadhaan jaa galatooma. Kanaafuu ibsaattiin deebisaa namni hundinuu bakka irraa dhuftanitti nuuf deebi'aadha obboleeyyan keenya waldaa kana bakka butanii kan argamtanii kunoo ibsaan as jira isumattiin isinii deebisa. Hayyee galatoomaa waldaan hawaasa Oromoo akkuma isin beektan waldaa seena qabeessa waldaa seenaa qabu hojii uummata Oromootiif waldaa hojjechaa jiru waldaa fakkeenyummaa gaarii qabudha hojii boonsaa hojjetaniitu jiru artistii Oromoo jajjabeessuudhaaf fakkeenyummaa guddaadha waan isaan godhanii jiranii amma gaa kan haasaa kana durumayyuu kan sirba artistii Callaa Carcar booda kana haasaa kana dhiyeesseef ittaansee artisti Abdii Ibraahim waan fide caccabdanii dhumtuu dheetan gidduutti afura fudhadhaadhee haasaa kana fide amma Abdii Ibraahim artistiin keessan artisti jaalatamaaf kabajamaan isin gidduu jira dhufuutti jira waan baay'ee isin ajaa'ibu waggaa darbeen artisti Abdii Ibraahim naannoo magaalaa kana keessatti arge gaafan argee imimmaantu na qabe maaliif jaalala guddaa qabaanee artistoota Oromootiif kanaaf nama kabajamaa artist Abdii Ibraahim amma isin gidduu jira artisti Abdii Ibraahim gara waltajjii isaaf hin gadi gadhiisa. Hamileedhaan artisti Abdii Ibraahim Yared DJ
artisti Abdi Ibrahim isin gidduu jira isin gidduutti argame isin bohaarsuudhaaf artistiin keessan kabajamaa fi jaalatamaan artisti Abdi Ibrahim isin gidduu jiru. Amma artisti Abdi Ibrahim gara waltajjiitti daa'imman gara maatii keessanitti deebi'a. Artist Abdi Ibrahim gara waltajjiitti haamileedhaan artistoota hedduutu isin gidduu jira tokko tokkoon isinii fida. Maluma sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa saamuu gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa saamuu gaafa tokko saba saambulee. Latina marsiture kakiya dute awaregam tulupuntiya Latina marsiture kakiya iga khotina barreifamtu bilisumani iga khotina ijaramtu oromiyani iga khotina barreifamtu bilisumani Khotina ijaramtu oromiyani Maluma sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa saamuu gaafa tokko saba saambulee. Maluma sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa saamuu gaafa tokko saba saambulee. Aga yoomitti jiraanna gabroomne akaadaa babbaan qabne diddiitamne aga yoomitti jiraanna gabroomne tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee ba'aan kun hunduu nurraa hafaa yoo bilisoomne tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee ba'aan kun hunduu nurraa citaa yoo bilisoomne. Maluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa saamuu gaafa tokko saba saambulee. Maluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa saamuu gaafa tokko saba saambulee.
nurraa fagaatee dimbiriire dukkanaa tulka baasee nuu ciniine ifaan nurraa fagaatee dimbiriire ekeraa tuyyee nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaasee. Nuri kaasise Oromoo ilmaan abbaa tokko garba baase. Maalaba sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee maal qaba dinaa saamuu gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo yoo walii galee fincilee lolee maal qaba dinaa saamuu gaafa tokko saba saambulee. Roro abdunga didaf kandumani kapsora mo kaware gamani roro alaga didaf kandumani warke tum fallala bajiru bakajirani garav lagem bosona faro isa chisani tum fallala bajiru bakajirani garaaf lageen bosona faroo isa ciisanii Oromoo ka'ii mee walii galii gamtaan diina kee haleelu fallii Oromoo ka'ii mee walii galii gamtaan diina kee haleelu fallii biyya abbaa keetii abboomi galii sirna gadaa kee kan duriin bulii sirna gadaa kee kan duriin bulii sirna gadaa kee kan duriin bulii galatooma galatooma. Galatoma. Thank you. Galatoma. Hayyee galatoma. Baay'ee galatoma. Artistoota keessan kan sin akka bishaanitti dheebottan warra akkasiitu sin gidduu jira. Baay'ee galateeffannaa artist Abdii Ibrahim kabajamaa fi jaalatamaa ilma sabaa baay'ee galateeffannaa. Haamilee tokkicha haamilee kennaafi. Ofii keessaniif illee haamilee ofiif kennaa. Saba boonaa, sabboonaa, saba eenyummaa isaatiin boonu sabni bakka akkasitti argamu. Kanatti aansuudhaan sagantaan keenya waluma jalaan adeemaa jira. Gidduu gidduutti artistoota keenya warra nadhii dammaa dhangalaasan isin affeeraa. Akkasumas sagantaa keenyas waluma jalaan raawwachaa adeemna. Yeroon keenya akka nu jalaa hin kunnetti kanatti aansuudhaan artistoonni waan seen ajaa'ibu tumsa artistoota keenyaatiif jedhanii artistoonni saba biraatillee nu gidduutti argamu. Fedha keessanoo ta'e isaa illee waltajjii irratti ba'anii isin bohaarsu. Artistiin kan saba Guraageerraa magaala kana keessatti argamu tumsa artistoota keenyaatiif kan dhufe kan nu gidduu jirullee ni jira. Kanatti aansuudhaan artistoonni keenya dabaree sagantaa kana booda isiniif dhiyeessina. Sagantaan amma kan itti aanu sagantaa caalbaasiiti. Caalbaasii ajaa'ibaa nama dhuunfaarraa hamma gartuudhaan kan irratti hirmaachuu dandeessan kan artisti Naimaan Abdurahmanii fi artisti Murteessaa Hajiitiin qopheeffame waltajjii kanarratti isiniif dhiyeessina. Amma gara sagantaa caalbaasiitti isin ce'isaa.
daa'imman gara maatii keessanitti yeroodhaaf maatiin daa'imman nuu qaba. Amma gara caalbaasitti isin ceesisaa caalbaasii keenya kan dursaa kan nu dhiyeessu adda kumeen waltajjiirra jirti. Adda kumee yookaan raayimaan waltajjiirra jirti. Amma gara isheettan sin dabarsaa caalbaasii kana kan siniif dhiyeessu isheedha. Ittaansuudhaan caalbaasii lammaffaa ittaansuudhaan siniif dhiyeessina. Egaa sirnaan nu caqasa. Caalbaasii kana booda artistoota keenya tokko tokkoon waltajjii kanarratti isin affeerree itti bohaartu. Hayyee akkam jirtan egaa fayyaa hundi keessanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bakka jiraatanii. Dura dursoo wanni nan galatoonfachuu barbaadu rabbii guddaa guyyaa irraatiin nu ga'ee koroona irraa nu hambise. Rabbiin gartee waggaa tokko ol sababa koronaatiin akka nuti walitti hin dhufne nu godhee mana meenne keenyatti akka nuti waliin agarre nu godhee waa hedduu gartee sababa koronaatiin adda bannee turre. Dura dursoo rabbii saniif galanni haa ga'u kaardhaa asitti waliin nu qabe koroona irraa nu hambisee jechuudha. Itti aansee caalbaasiin guyyaa irraa isinii dhiyaatu caalbaasii lama. Caalbaasii lamaan keessaa inni duraa CD Naima Abdurahman ka guyyaa irraati ka haarawaa har'a eebbifamee jechuudha. Caalbaasiin kuni $100 jalqaba. $100 jalqabaa jechuudha. Haga namni kun haga kennuu dandeettanitti kennitanitti CD kana isiniin kennu jechuudha. Kanaafuu namni duraaf $100 dorgomu $100 CD Naima Abdurahman $100 callisanii teettanii Oromoo $100 mortanii takka isiniifitti $100 takka CD Abdurahman CD Naima Abdurahman $100 takka namni bitamu dhabame jechuun Edmonton keessa warri Edmonton salphatee lafa jala seenuu wayya $100 takka Naima $100 takka $200 saartuu saartuun $200 fudhachuu fi alla warri dhiiraa salphatan osoo isin jirtan dubartii fudhatte deemti $200 saartuu $200 saartuu osoo nani saartuuf hin kennin $100 aye maqaan ummaa eenyu maqaa ummaa Khadija Umar $100 Naimaan $200 saartuun $200 Naimaaf saartuun wal dorgomuu jirti asitti dhalumatu dorgomaa jira jechuudha meetii warri dhiiraa eega hayi dhiiroo Nini yaara. Meeqarratti? $200 50 godhaani dhiira bakka bu'e maal taatan? Ayi. Ibrahim na nyaatte. Ibrahim $300 naan jedhu tolani fudhate. Ibrahim $300. Ibrahim kaaseetti gara biraatti hin galu anatu fudhataadha $300 namni dorgomtan jedha. Dafa isin jalaan dabri. Ani sodaadhe. Ani sodaanne dubartiin akka isin fudhattu abdiin qaba. Bakka Ibrahim jirutti. Ani sodaanne ani dubartii teennarra abdiin qaba. Akka isaan $500 bitan abdiin qaba. Na salphistanii jennaanin waliin gallu. Maqaa dubartummaatiin jijjiiradha. Ibrahim $300 namni naan dorgomu hin jiru $300 nan fudhadha. Duuba sana harka baasaa jirtu. Yoo keessa deddeema malee hin taatu dubbiin. Ani isin $500 fudhachuu dhabnaan surree kaaddatiin dhiirota. Dafa. Dhiirri teena $500 bituu qabda. Dubartiin teena dhiira mo'achuu qabda. Naima. Tuttuqiga. Ibrahim fudhachuuf. Odoo dhiirti jirtu dubartiin moo. Warra koominiitii teetiin takkaman. Ibrahimiif harkadhaa. Ani nan lakkaa Ibrahimiif. Ibrahim. Ibrahim
Ibrahim yeroo hedduu nama beekamaadha immoo Oromoo tirratti namni tokko nan dursisan jedhe. Shaggaa osoo ani jirumo. Intaat. Dhibba sadiif shantamaanin bita. Anaatu bitaa. Osoo ani jiru shaggaa dhiirti fudhattee galtii moo suni salphinna. Hin fudhatu. Dhiiroo namumti haaloo baatan. Namni dhibba sadiif shantamaan na dorgomu jira. Dhiirti natti ususuu qabde. Dhiira nususiniitii gabbayiit matfadhu. Isin tuyu gosa galee dhokatu jira waan inni isin dhoyse. Nyaachiftanii? Ani dhibba sadiif shantamaanin galadhaan. Mee duuba sana harka baafteeti. Harka ol qabde moo? Suma. Lakki. Namni na dorgomu hin jiru siin jedhee baran. Yoo namni na dorgomu jiraate. Maqaa kiyya kuma irraa hin shakka jijjiira. Dhiirtiin jarjartu beeki dhiirti suutuma gabbaatti. Ayyee gadi baasi dhiiratti hin dhaalattu san dambi. Gabbaas. Dhiirti suutuma deemti. Deemtanii numa jalatti. Dhiiroo warraaqa. Deemtanii nu jalatti jette. Meeqarra jirra? Biyya dubartiin itti gootaa jirtaa barra. Asitti waliin qixxaannu gara biraatitti malee bakka Oromootitti numatu. Akka Oromoon bilisoomte biyya gallu eegi. Sun duraan dabartee jirti amma. Dhibba sadiif shantamaan namni na dorgomu hin jiru. Dhibba sadiif shantamaan fudhatti. Namni na dorgomu hin jiru. Dhibba sadiif shantamaan. Biyya Aadam. Biyya Hawa itti abbaa jirra abba. Dhiiroo mirkaneessitaniif ka har'a dubartii fudhattee gallaan waan ala keessa ususunu sana har'a mirkaneessitaniif. Mee nurraa fudhanii adeeman ka. Gaashin irri bebeeki suutuma nufa jechaadha. Ibrahim harka kennee dhiisi. Ibrahim. Anaan dorgomta taanaan. Ibrahim eenyumtuun dorgomu. Ibrahim kuma sadiif dhibba shanii jenne dhibba sadii fi shantamiin jedhe. Namuun jiftanii dhiiroo. Akkamitti naa dorgomuu dadhabu. Didde. Amma lakkaa'uuf deemna kaa nuti. Nuti ni lakkoofna. Egaa murteessu sin. An jalqabe lakkaa'u. Ati garuu maqaa kee jijjiirachuuf kumeetti maqaa kee jijjiirachuuf qophaa'e. An silaa yoo namoota walumaa jijjiirra doonne waliin jiru kun. Hundi keessatti jijjiirrattanaan jijjiirrannaan. Takka. Ani lama jedhu. Ani lakkaa'u. Jaalattee osoo hin taane bakka dhiirti jirtutti moo? Jaalattee osoo hin taane dirqitti lakkooyte shagga. Anaa miti kasi lakkooysiise uummata callisee si laalu. Maal jette? Ibrahim maal jette? Ibrahim galma ofiitti. Cheekii muruu jira laa mallatteessu jira laali. Cheekii barreessaa inni. Ibrahim cheekii barreessuu dhiisi. Maqaa siidiitu kaasuun barbaadu. Kiyaasuu barreessuun beeku. Kan siidiituun barreessu. Hin danda'u. Ijji isaan agartu mana sirii isaanatu harkaa qaba. Ayyee lakkaa'uuf deemna. Ani takka jedhe lameenyaa sadaffaan ana harka jirti. Tokko. Ani laman jedha garuu kan biraa maqaan na'u. Daaduu lama bira. Mee ala sanba'i waraana jiru barbaadadhu. Dhiirti suuta dhufti si jedhee. Mee waan gootu shaggaa si himu. Amma daddaftee harkan kennini. Dhiiraas jiru kan mara lakkaayi. Doolaara diidama oli buusa. Kalkulee godha. Sanboota meeqatu dhufa hedhiiti akkasitti caalbaasiiseen. Dhageessanii laa qeerroo tokko ka'e. Qeerroon harka kennattu laati. Dhiiroo waan amma kanaa dubartiin fudhachuu deemtu walitti buufna. Nobody's going to buy for 350. I'm going to take this CD today. For those of you who don't understand the Afaan Oromo, this is a competition between women and men. So the men
to beat me. I'm beating them today. If anybody come up and beat me and get this CD for $400, they will be a real man. If I get this CD, that means I'm a real woman and man. Nobody is going to beat me today. I guarantee you. Shaka is crying for the past 30 minutes to come. No, go ahead. Go ahead. Shaka is crying for the past 30 minutes to convince the man to beat the woman. Come beat us. Can they beat us? Can they beat us? Are we going to win? Yes. Are we going to win? Yes, sir. 1, 2. The last call. Okay, luguma isin tu furachu kab. The last mana call. kana ke salala me. 4. Kanjira ni sisan. Wait. I jump over 3. Come on. Eh? Bakar ka kenu vande mane. Give up. Give up. Kami semua toko rofitu ko danan ka kami si ko musuk balle berate ko da bakka sentan. Give up. Shaka, you gotta give up. Give up. Come on, don't cry. Nya juftani. Aye Just say. Mahjed. Just say I get. Dapur buba sanar ka basu juru. Maria juru la. Maria ta juru. Wai otuma Maria anu beita kapsum tu tenya kan nura fagati beita maruma. I'm telling you, nobody is going to beat me today. Waso chau ndende. Nobody is going to beat me. If anybody beat me today, I will move from Edmonton. Move from Edmonton. Satigalu? No. Satigalu? Animal. Isi kesan godanaga. Namni siti kana fudhate jennaan borgara meeshaa kiyya guurradhee isin biraa deema. Magaalaan irri hin jirre jechuukeeti? Nan dandee. Ajaa'iba. Ati lakkaa'ii naa gadhiisi caalbaasii biraatu nu eeggata. Okay. Na eebbisi birra. Na eebbisi. Sinan eebbisa? Garuu xiqqoo garaa na nyaatti. Boo'icha hin dhiifne ammallee. Lakkaa'uuf deemna kaamma ani maqaa biraan dha'u ani laama hin jedhu. Ishiin tokko teemi ani laama jedhu. Eega lakkooftee naa kennuu garaan si nyaatte. Dhiira ciccimoo du'ee qabrii kee jiru san baasi. Ka jiru kun du'ee bara. Bilbilu? Bilbili si jalaa kaasanii. Itti bilbili warra du'ee sanitti. Warra jiru lakkaa'iin warra du'ee barbaadi. Dafi gaashaka. Nama tokko nama gargaaru. Ana yuu birraa dhowwuu dadhabee nama biraa barbaada. Walitti aggaachaa nuyi. Ani walitti aggaachaa nu kun dubartiin nu mooti boo. Jechuudha. Nama biraas nu barbaade kan nuti baay'ata. Aggaachaa ta'ii. Lakkaa'uuf laama inni irra sa'aatii ofirraa gubaa jirra kan sa'aatii biraallee waan caalbaasin jiruuf ani laama jedhe. Ifirraa sadii jedhe. Lama. Rahima. Anu sadi jade. Fudhachuuf sadi. Harka dheina warri dhiira. Harka maal loofta dhaab. Harka dheina. Warri dubartoota harka waliidha. Adanya. Akkanatti. Osoo nuti jirru. Ani lammataa sin dhaabbadhu. Wayitaani fudhate booda osoo nuti jirru etta murteessa. Angare furrafu jirtaan se. Shaggaaga Raayimanii rukuttee dirree keessaa baafte waan jennu qabnu obsineetuma dhiibna. Waan kun ulfaataadha. Waan kun baay'ee ulfaataadha. Warri caalbaasii kana dhiyeesse seenaadhaaf dhiyeesse caalbaasiin kunis caalbaasii seena qabeessadha. Caalbaasiin kunis caalbaasii seena qabeessadha. Warri dhiyeesse seenaadhaaf dhiyeesse. Abbaan bitatuuf seenaadhaaf bitata.
waan kun waan seenaati danda'ee ibsuu hin danda'u waan laphee hunda keessanii keessa jiru waan lapheen hundi keessanii itti cabee waan akkasiiti waan ulfaataadha kanaaf caalbaasii kana caalbaasii kana jalqabneetu jirra caalbaasiin kun caalbaasii seena qabeessa warra caalbaasii kana dhiyeessee fi warra caalbaasii kana bitachuu adeemuuf akka seenaatti qabama hojiin caalbaasii kanarraa argamus tarii waan seenaadhaaf ta'uu nafu kanuma egaa jalqabuudhaaf ittiin ka'umsaaf caalbaasiin kun 200 dhiyaate caalbaasii 200 dhiyaateedha haamilee barbaanna haamilee harka keessan waliin maallaqni booda'uu nufa rakkoon jiru harka keessan barbaanna haamilee 200 jechaa jiru ammas gareen dubartootaa 300 jechaa jiru gara isaaniitti si dabarse si dabarse 320 ela kunooti ka akka shaggaa miti anarra dirree keessatti mo'atamee hin ba'u du'a koo ta'a malee ufii koon itti dhibba shan irrattan jecha malee dabarseen kennu ani amma miila narraa himaatti hin kennu irrattan jecha waan seeraa qabeessa irratti wal finnaarra hin himnu itti fufa 500 shaniif 50 jechaa jiru gareen dubartoota kuma tokko haamilee kuma tokko ani siniin hin jenne dhiirota takka dirree seenee mo'ameen beeku ufii koon bita hanga 50 haa ta'u ittiin deemallee malee inni isu gadi hin gadhiisu wala garragaar mee haa dubbatan har'a wala gar dhiirri edemantan jirti rukutaamee tokkicha rukutaa fi haamilee hayyee kuma tokkoof dhibba garee dubartoota kuma tokkoof dhibba caalbaasiin kun akkuma isiniin jedhe warri dhiyeesse seenaadhaaf dhiyeesse caalbaasii seenaa qabeessadha warri bitus seenaadhaaf bitata kana beekuu qabdani caalbaasii seenaa qabeessadha saartuu kuma tokkoo fi dhibba takka saartuudhaaf haamilee kuma takkaaf dhibba takka dubartoota keenya warra leenca kuma tokkoo fi dhibba tokko saartuu kuma hini mudafe wantichi baay'ee waan ajaa'ibaatiin dubbadhu dafee yaane siniin jedheeraan sinittimu haamilee kuma tokkoo fi 500 ol kaa'amee tokkichi kumaaf 500 ganaa kun hamma 100tti deemuu danda'a waan seenaa qabeessa warri dhiyeesse seenaadhaaf dhiyeesse abbaan bitatu seenaadhaaf bitatu kuma tokkoo fi 600 wal dorgommii ajaa'ibaatu adeemaa jira daawun Ibrahim kuma tokkoof 600 saartuu maalii kan Ibrahim lafa dhiitteetu himtee saartuu taanaan suuta ittee yootan ola dhutaa lafa olu taalu kooteen bakka saartuu kuma tokkoof 600 dhageessanii warra si dhageessanii qeerroo dhageessanii qeerroon hin jirtu ijoollee Oromoo ka waan kun waan seenaa qabeessaati jirtu qarreen Oromoo jirtu waan kun waan seenaa qabeessa seenaadhaaf dhiyaate namni bitatu seenaadhaaf bitata artistoonni keenya
artist Naima Abdurahman fi artist Murteessaa Hajii waan kana seenaadhaaf dhiyeessani. Ilaa sinittimu waan isaan bartanii beektu? Yes. Kalli keessan bareera? Haalli keessan bareera? Ni beeyna. Dubbii cinaachaan kan hin galleef cinaacha cabsanuu hin galtuufidha Oromoon. Irri barraahaa. Eeyyee. 1,100 warri dhiiraa. Homaan taane teebiliitu jigee homaa miti. Okay. Maatiin daa'imman nuu qabaa. Maatiin daa'imman qabaa. Homaan taane. Mucaan tu qabne homaa hin neeyna. 1,100. 1,100. Badhee adeema malee hin ulfaata. Waan seenaa ulfaataa qabu, waan lafee caba onnee buruqa Oromoodhaaf waan ta'edha. Abbaan bitatu seenaadhaaf